Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota obboleeyyan Islaamaa, obboleettii Islaamaa, miwaati gaafadhu. Baatiin ati keessa jirtu kun baatii Ramadaanaati. Baatiin Ramadaanaa kun kan Rabbiin garteedhaa ji'oota hedduu keessaa caalchisee sadarkaatti godhee waggaa keessaa baatii tokko filate. Akkuma torban keessaa guyyaa Juma'aa filate, amata tokko keessaallee amata tokko keessaa ji'a Ramadaanaa kan Rabbiin filate kana keessaa kan Rabbiin keessa nasrii adda addaa uummata Islaamaatiif kenne, kan namni garteedhaa keessa milkaa'u, kan namni keessa Leelatul Qadrii keessa argatu, Rabbii isaa kadhatee kaayyoo babbareedaadhaan garteedhaa Rabbii isaarraa harka Rabbitti ol qabee argatu kana akkamitti jirta laata? Rabbii kan kee maal kadhataa jirta laata? Qabxiin ati garteedhaa qabattee Ramadaana kana keessa milkaa'uun qaba jettee kaayyoodhaan eegaa turte isa kam garteedhaa qabxii maal faa qabattee kana keessa maal argachuun qaba jettee Rabbii kan kee kadhataa jirta? Maal immoo garteedhaa Rabbiin akkanarraa deebisu hamtuu sodaattu kanatti garteedhaa xiyyeeffannoodhaan Rabbii kan kee kadhataa jirtu isa kami laata? Maaliif yeroo garteedhaa soomantee ooltu beelaan ooltu kana du'aayi kan kee akkaan qeebalamaadha. Rabbiinis yeroo kana keessa saatii ati garteedhaa furaa furtu beelarra ooltee Rabbii kan kee kadhattu akka du'aayin kee sii qeebalamu Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam si barsiisanii jiru. Akkumasuma saatii iraabaaf illee kaatu saatii iraabbannaadhaaf illee kaatu sana keessa yeroo Rabbiin garteedhaa bu'iinsa isaaf malu gara samaayii duniyaatti gadi bu'ee eenyutu na kadhate isaaf hin kenna, eenyutu dhiifaman irra barbaada isaafan dhiifama godhaa jedhu kana keessa agam Rabbii kan kee kadhataa jirta? Agam Rabbii kan keetti dhiyaataa jirta? Agam garteedhaa jireenya kan kee akhiraa fi kan duniyaatii fi waa tolfataa jirta? Kaayyoon kan kee akkasii milkaa'uudhaaf agam jajjabaataa jirta? Rabbiin Qur'aana isaa keessatti maal jedhaa? Walladhiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulana. Warra karaa keenya keessatti jajjabaatan karaa keenya irratti garteedhaa isaan qajeelchinaa. Wa inna Allaha lama'al muhsiniin. Rabbiin warra toltii hojjetan wajjiniin jira isaan gargaaruudhaan isaan nassaruudhaan. Atis nama gartee toltii hojjetee Rabbiin isaan gargaarurraa ta'uudhaaf jajjabaadhu. Rabbiin nama akkasiirraa nu haa taasisuu siin jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.